Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Obboleeyyan keenya akkam jirtan? Wannin har'a qabadhee isiniif dhihaadhee viidiyoo yuutuubii irraa agarre akkamittiin gadi buufachuu dandeenya? Yuutuubii irraa viidiyoo adda addaa gadi buufachuudhaaf kan keenyas haa ta'u kan keenya niimoorii keessaa nurraa bade eega gadhiiftan booda niimoorii keessaa bade yookaan immoo kan namaa kagartan kan maamiltoota keessanii kan agartan akkamitti gadi buufachuu dandeessanii ka jedhuu fi na hordofaa na faana tura. Amma kunooti kun viidiyoodha jechuudha. Viidiyoo kana akkamitti buusuu dandeenya ka jedhu yuutuubii irraa karaa kamiin buufanna. Amma kana kuni chaanala kiyyarra viidiyoon jiran kana fakkaata jechuudha ni gartaniimi. Amma kanarratti gadi haa tuqannu. Kun maal jedhaa barnoota kuziiti. Kun akkuman dabarsuutti jiru sagantaadhaan akkuman isinii dabarsuutti jiru. Akkasuma Bismillahirrahmanirrahiim. Jalqabaa eegalli maqaa. Kuni viidiyoodha jechuudha. Darsii kuzii kutaa 9ffaa ka jedhu kana akkamitti gadi buusuu dandeenya. Yuutuubii irra jira jechuudha kuni. Mallattoo sheerii gad tuqachuu qabna jechuudha. Sheerii ka jettu gadi tuqanna. Kana booda maaltu nurraa barbaachisaa na hordofaa. Kooppiliinkii tuqannaa. Eega kooppiliinkii goonee dirqamaanii aappii takka barbaachisa. Sunis maal jennaan viidimeet qabaachuu qabna. Hundi keessanuu viidimeet daawoloo godhachuun isinirra jira jechuudha. Viidimeet gadi tuqattan. Eega viidimeet tuqattanii kooppiliinkiidhaan serchii keessa barreessitan. Serchii viidimeetii keessa barreessitanii kunootii daawolood kajoo kanatti tuqattan yookaan serchii irratti kooppii kagootan sana ni tuqattanii kunoo akkanatti nuu fida jechuudha. Maal jedha darsii kuzii kutaa 9ffaa jedha Ustaaz Khalid Hussein jedha. Naa fide jechuudha. Dubbachiiftanii ilaaltan yoo feetan immoo akkasumatti daawoloo gootanii kuni viidimeetii irra jira jechuudha. Viidimeetii wanni yuutuubii irra jiru viidimeetii irra illee ni jira. Akkasumatti warreen daataa xiqqeenyaan keessaa qabdan warreen waayifaa qabdan illee daataa dafee gannuu bu'u barbaaduudhaan muusik ka jiru kun akkuma agartan kana meeggaabaaytii 14.65 meeggaabaaytii 12.1 ammallee meeggaabaaytii 14.65 kun audiyoodha. Viidiyoodhaan immoo kunoo meeggaabaaytii 16 meeggaabaaytii 10.87 waan akkasii jijjira jechuudha. Kana keessaanii filattanii takkuma irratti tuqattan. Anamma masalan kanuma meeggaabaaytii gabaabaa takkan tuqadhaa kan keessaa kan meeggaabaaytii gabaabaa kan meeggaabaaytii 10 kana jechuudha. Viidiyoodhaan hin buusa jechuudha. Amma daawolood kaje'uun tuqadhaa. Eeganaa duuba gara kamiin deemuu qabaa? Gara kamiin deemuu qaba? Gara daawolood jedhu sana deemuu qaba jechuudha. Daawoloodii bakka inni itti buusuutti jiruun deemuu qaba jechuudha duuba. Na hordofaa obboleeyyan keenya hanga xumura sagantaa kanaatti na waliin turaan isiniin jedhaa obsaan na eegaa. Haaya mallattoodha daawoloodii ka jettu harka mirgaa mata duree irratti lakkoofsi 3 sun jiru gad tuqattan. Amma viidiyoo 3 achi keessa jira kan daawoloo godhamaa jiru jechuudha. Akkuma amma laaltanii gartan kana mata duree irratti darsii kuzii kutaa 9ffaa gadi bu'aa jira jechuudha. Meeggaabaaytii 10 ga'ee jira. Xumuree jechuudha duuba. Amma kun gadi bu'ee jira jechuudha. Kunoo niimoorii keessatti ni gartan. Kunooti. Akkuma ilaaltanii gartan kana. Bismillahirrahmaan. Karaa faayilaa deemnee walumaan haa laallu. Faayilaa keessa seennee walumaan haa laallu obboleeyyan keenya. Akkuma ilaaltanii gartan kana kunooti eessatti bu'ee viidiyoo reefuu yoo jenne kunooti kun niimooriitti gadi bu'ee jira. Meeggaabaaytii 10.87 ka gubbaa irratti agartan kana. Bismillahirrahmanirrahiim. Hanga fedhe jiraachisuu danda'u rabbala. Akkasii obboleeyyan keenya kunoo viidiyoon kun gadi naa bu'ee jira. Yuutuubii irraa gadi naa bu'ee jira jechuudha obboleeyyan keenya. Viidiyoo hundaa'u jechuudha haala kanaan buufachuu dandeessanii isiniin jedhaa. Obboleeyyan keenya warreen chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib nuuf godhaa. Chaanala keenya nuuf guddisaa. Viidiyoo kana immoo sheer naa godhaa isiniin jedhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.